Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo, intarneetii, saatalaayitii Naayilsaatii fi feesbuukiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya jaallatamoon attam ooltan. Guyyaan har'aa roobii muddee 2 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Namoota anfilloo irraa baqachuudhaan gaambeellaa keessa jiran kan ilaaleen gabaasa qabna. Itti aanaa walitti qabaan boordii liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa Dr. Dirribaa Waaqjiraa mana isaaniitii fuudhamanii eessa buuteen isaanii ega dhabamee baatii tokko jedhu maatiin oduu boodatti deebina. Finfinnee keessatti boombii dho'uun gabaafameera. Gulaalaan ejjennaa imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus abbaa dabareeti. Kanneeniif kanneen biroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyusariin tamsaasa har'aa Faasil Gabayyaw, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Amma dabareen kan oduuti. Ayyalan Babaarattoole, Ansoora Laqeeti. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti akka uummata naannoo Tigraay keessa jiru gargaaruu danda'an irratti mootummaa Itiyoophiyaatiin yaayyoo walii galan. Waliigaltee tan ammoo gama mootummaa Itiyoophiyaatii ammatti hin dhageenye. Akka gabaas kanaatti lol naannoo Tigraayitiin nama kuma hedduutu lubbuu dhabe, kuma kurnya hedduutu baqatee Suudaanitti gale. Warri ammaan tan gargaarsa argachuuf irratti walii galan jedhani warra lafa waraani mootummaa Itiyoophiyaa to'atu keessa jiraatu. Akka kanaan qorsaa fi waan akka achitti itti geessaniif Tigraay namni miliyoon 6 caalaa kee jiraatan ta'an keessa lol kanaani nama 600 caalutti gargaarsa eegata. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti tokkummaan mootummoota eegee hojjettoota gargaarsiisaatiin naannoo suni ba'a jedhanii asitti akka namni gargaarsa argatu gaafachaa ture. Tokkummaan mootummoota akka namni naannoo sun keessa jiru cuftinu gargaarsa argatu hojjechuu jira jedha. Akka bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa jedhetti miilootii TPLF lafa bulchaa bahan raayyaaf walqaa'eet keessa gaafa mo'amanii baqatan sun nama kuma kurnya hedduu ta'u fudhatanii yaa'uun hin oolan eessa akka geessanillee hin beekne qorachuu jiran jedhu. Warra maayikaadiraatti nam fixeetiin kaampii baqaa Suudaanitti yaa jedhanillee seeraan gaafachuu fi qopheeffachuu jirraa jedha bulchiinsi naannoo Amaaraa. Koomishinii mirga namaa Itiyoophiyaalleen oduu nama nagaa kurnya hedduu guuranii yaa'aniin jedhan kan yaayyuu dhageenne qorachuu jirraa jedhee jedha. Lakkoofsi nama maayikaadiraaf fixaniillee sun caaluu danda'a jedhee jedha. Asteer Misgaanaa odeeffattee gabaafte. Tigraay keessatti akka dhaabii qarqaarsa teleekoominikeeshinii Itiyoophiyaa jedhetti lafti hagi tokko amma tajaajila bilbilaa argachuu jirti. Waan ammaa qaqqajeelcha humnaa teleekoomii dhibii dabalaa hojii tana jiran akka itti gaafatamtu teleekoom Itiyoophiyaa jettetti. Akka naanii lafti ammaan tan tajaajila argachuu jiranii Daanshaa, Tarkan, Humera, Shiraaroo, Maasbirii fi maayikaadiraa hagi tokko. Allamaaxaan ammoo akkuma jirtu tajaajila argachuu jirtii jedhan. Teleekoomii Maqalee miidhamuuf dhibaachuus immoo garee achi dhattee ilaaltuu jira agboriitti beekuu danda'anii jedha. Iskindar Fireew oduu tan Finfinnee erge. Akka koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee jedhetti bombii lama naannoo Booleetti argame. Tokko miidhaa geessiste taan ammoo uumaan miidhee jedha. Muktaar Jamaaliin nu erge. Dubbii himaan koomishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Koomaandar Faasikaa Faantaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti guyyaa har'aa sadaasa 23 bara 2013 ganama sa'aatii 1:00 kutaa magaalaa Boolee naannoo Addabaabayii Gorgoriyoos jedhameetiin beekamutti boombiin kuusaa balfaa keessatti argame. Hawaasaan eeramee poolisiin yeroo fashalsuudhaaf achi dhaqqabutti dursee dhoohuudhaan balaa qaqqabsiiseetiin jira jedhu. Waan peestaaliidhaan maramee taa'e arguudhaan hawaasni poolisiif eeruu kennee ogeessonni poolisii ergamanii fashalsiisuuf osoo yaalaa jiranii dhoohee nama dhuunfaa garaajii naannoo san jiru hojjetu irratti miidhaa salphaa geessisee jira. Innis yaaliin taasifamee fi gara manaatti galee jira. Kanaan ala miidhaan dhaqqabe hin jiru jedhan. Boombiin lammaffaalleen asuma bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee aanaa jahaffaa naannoo Gurdishoolaa jedhameetiin beekamu hospitaala Iyyaareed biratti argameetiin hawaasni poolisiidhaaf eeruu kennuudhaan boombichi osoo balaa hin dhaqqabsiisin fashaluu isaallee Koomaandar Faasikaan dubbataniitiin jiru. Eeruu hawaasarraa kennamuu fi sakatta'iinsa irra deddeebiidhaan koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee taasisaatiin jiruun meeshaaleen waraanaa garaagaraa kan argamaatiin jiran ta'uu kan dubbatan Koomaandar Faasikaan hawaasnis of eeggannoo akka taasisu dhaaman. Dhuka'aaleen konkolaataa irrattii fi meeshaalee waraanaa dirree lolaa malee magaalotaaf tajaajila irra hin oolle hedduun qabamaatiin jiru. Kanaan duras
dhuka'aan bakka daa'imman itti taphatan ijoollee 5 irratti miidhaa salphaa geessee jira. Kanaafuu uummanni eeruu kennuu isaatiin cinatti akka rakkoon hin qaqqabne wantoota akkasii harkatti qabachuu dhaabuu fi of eeggannoo taasisuu qaba jedhan. Keessaa'uu hawaasni wantoota adda ta'an naannoo kuusaa balfaatii fi akkasumatti ammoo maramanii bakka garagaraatitti gataman waan isa shakkisiisu gaafa arge poolisiidhaaf hatattamaan akka eeruu kennu kan gaafatan Kumaandar Faasikaa Faantaa hawaasnis of eeggannoo gamasaa akka taasisus hubachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Bulchiinsi Binishaangul Gumuz humni badii gareetii PLF jedheeni akka harkannatan armaan dura gaafatullee akka itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii naannoo tanaa jedhetti ammatti namni harkannatiin jiru. Ammallee guyyaa xiqqaa kan keessatti harkannadha jedhee gaafatee jedhan Naakor Malkaatti erge. Pireezidaantiin naannoo Binishaangul Gumuz obbo Ashaallee Hasan qaamoleen badii Hawaati yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan godina Matakkal keessa socho'an yeroo gabaabaa keessatti harka isaanii qaama koomaand poostii godina Matakkalitti akka kennatan jechuun yaadachiisuu isaanii waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Binishaangul Gumuz beeksisee jira. Itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Mallasa Bayyanaa akka jedhanitti qaamoleen akka harka kennatan waamichi taasifameef qaamolee Hawaati wajjin ta'uudhaan godina Matakkal bakka garaagaraatti rakkoo nageenyaa geessuun lubbuu namaa balleessaa turanii fi qabeenya mancaasaa turan rakkoo nagaa uumaa turanii jedhanii jiru. Qaamoleen kunneen kaleessarraa jalqabee yeroon torban tokko kan kennameef ta'us dubbatanii jiru. Obbo Mallasan qaamolee mootummaan humnoota badii jedhee waamu kanaaf waamichi kan taasifame kaleessa yommuu ta'u hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti namni tokkollee akka harka hin kennanne obbo Mallasan itti dabalanii dubbatanii jiru. Yeroo mootummaan naannoo Binishaangul Gumuz qaamolee badii Hawaati yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan naannoo Binishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkaliin jeeksisan irratti tarkaanfii fudhataan jira jedhutti namootni geejjibarra turan lakkoofsaan 7 ta'an godina Matakkal aanaa Maanduraa jedhamu keessatti humnoota hidhataniin madaa'uu isaaniitu gabaafamaa jira. Yeroo mootummaan naannoo Binishaangul Gumuz humnoota badii jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhataan jira jedhu kanatti haleellaawwan akkanaa dhaabbachuu maaliif hin dandeenye jennee kan gaafanneef akkas jedhu obbo Mallasan. ኮማንድ ፖስቱ ከታወጀ ጊዜ አንስቶ ከ280 በላይ የሚሆኑ በሰላሞች ላይ የመደምሰስ እርምጃዎች ተወስደዋል። godina Matakkalitti ኮማንድ ፖስtiin erga labsamee booda qaamolee hidhatan 280 ol ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Namoota 90 bifa garaagaraatiin deeggaraa turan irrattis akkasuma tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessu fudhatameera. Meeshaalee waraanaa 85 ol ta'anis waraansa keessatti boojuun danda'ameera. Osoo kun hundaa ta'uu garuu rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu. Rakkoon kun maaliif hin dhaabbanne isa jedhuuf farri nageenyaa kun gubbaamaa jalqabee abdii kutataa waan jiruuf iddoo garaagaraatti haleellaa raawwachuudhaaf rakkoo uumuudhaaf tattaafachuun isaa waan hin oolle. Isa kana dhaabuuf ammoo uummatniif qaamni nageenyaa waliin ta'anii hojjetaa jiru jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amburraa. Vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan qorsa koronaa qooduuf kurfoo jirti. Warri qorsa kan karaa argatu hojjettoota fayyaa fa'a. Warra mana jaarrolee yookaan ammoo mana nama dhibameetiin walitti galchanii nursing hoomii keessa jiraatu. Warra humna laafaatti argatu qara. Ameerikaan hojjettoota fayyaa yookaan ammoo warra mana nursing hoomii keessa hojjetu miliyoona 24 qabdi. Gamkaaniin ammoo Ameerikaa keessatti koronaan ammallee akka malee dabala deemuu jira. Sadaasa qofa dhib kana nam miliyoona 4tiif 300 caalu irratti argan. Akka bulchiinsi Tiraamp jedhetti dhuma ganna kana irratti nama miliyoona 20 qorsa koronaa kan argachuu danda'a. Yookaan ammoo ittiin wallaanamuu danda'a. Dhaabbileen farmaasii Ameerikaa Faayizerii fi dhaabbileen qorsa akka Moodernaa fa'aati qorsa qooduuf eeyyama dhaabbilee bulchiinsa Ameerikaa irraa eeggachuu jiran. Ameerikaan torbaan lama keessatti qorsa koronaa kana qooduuf kurfoo jirti. Dhaabbii farmaasii addunyaa Faayizer hojjate kennuu jalqabdi. Biriitiin illee qorsa dhaabbii farmaasii Ameerikaa Faayizer hojjate namisii kan muddamsuu keessa jiruuf kennuuf yaayyuu murteessiti. Awurooppaa gama dhiyaa keessa biyyiitti qara qorsaan fudhachuuf kutatti isi. Koronaan addunyaa keessa nam miliyoon 64 caalaa irratti argan. Nam miliyoon 1tiif 400 caalaa immoo galaafate. Dhaabii to'annoo qorsaatiif wallaansi Biriitiin illeen akka qorsi kun ammatti nama lubbuu jiru qaraa kennamee jedhe. Dhaabii farmaasii Ameerikaa qorsa koronaa kana dhaab teknooloojii Jarmanii BioNTech jedhan waliin hojjete. Biriitiin qorsa koronaa kana torbaan dhufu keessa warra dhibiitti jabaate warra dhiba kan guddoo ittifachuu hin dandeenye kenniti. Koronaaf dhaabii Faayizer hojjechuu jiru kana harki 90 caala nam fayyisuu danda'a yookaan ammoo abdii qaba jedhanitti qooduuf walii galan. Qorsa koronaa kana miliyoona 40 qooduuf kurfoo jirtu biyyattii tunan. Waldaan Awurooppaalleen biyyi waldaa isaa jala jiranii qorsa kan kennuufi itti herreguu jira. Dhaabii farmaasii Ameerikaa Moodernaalleen qorsi koronaa kan inni hojjechuu jiru harka 94 caala nam fayyisuuf abdii qabaa jedhanitti muddeetu jalqabanii qooduu jalqaban. Addunyaan qorsa vaayirasii koronaa hojjettee walii qooduuf kurfoo jirti.
Dhaabbii fayyaa addunyaa WHO'n biyyooti jireenyi itti qaqallatelleen qorsa kan argachuu malan jedhulle biyyooti sunam taakka Afrikaa faani shakkuutti jiran. Maan jennaani qorsa kana fuula isaa amaltetti jira laf qabbana keessa kaa'an. Fuula qabbana tatti kuusan tan ammoo yookaan mana jaaru yookaan waan itti kuusan jaaru yookaan ammoo waan akka firiijii itti kuusan qabaachuu malan tan ammoo namichi cuftuu waan hin qabneefi ijaarrachuuf biyyatti cuftii humna hin qabdu. Tanaaf nam yaaddessaa jedha. Mani murtii federaala Ameerikaa lama yaada mootummaan pirezidaantii Trump nam biyya alaa ogummaa ofiitiin Ameerikaatti hojjechuu fi viizaa akka kanaan namaa kennan H1B jedhan argatu diqqeessuuf yaadin waan inni murteessii ayyuu irratti diti. Ameerikaatti akka dhaabii nagaa biyya keessa jedhetti viizaa akkana kanaan ammatti dhufuuni keessumattuu yoo biyyatti rakkinni jajjaba keessa jirtutti kaataan ittiin dhufani wayyaa'u malee jedha. Dhaabbileen Ameerikaa yoo iyyuu hedduu nama wal dorgomsiichetti nam beekumsa dansa irraa argannaa jette viizaa H1B jedhan kenniteefi akka inni Ameerikaa dhufeetiin hojii hojjetu qatarti. Oduu Afrikaatti deebiin akka dhaabii nyaata addunyaa jedhetti lola milishoota islaamummaati jedhaniitiin namkum kurnya hedduutti Burkina Faasoo keessa baqate. Walumattuu iyyuu namkum 500 caalaatti hambi baqaatti galeetiin qarqaarsa eeggachuutti jira. Gaanaan torbaan dhufkees pirezidaantii filatti warri hojii jajjabduu harka qabu akka poolisii akka waraanaatiif hojjettooti fayyaa kalee filachuu jalqaban. Nam 11tti filannoo pirezidaantummaa biisuni Naanaa Akufoo addootiin walitti dhawachuu jira yookaan ammoo wal dorgomuu jira. Pirezidaantiin biisuni kaduri Joon Mahamaalleen warra dorgomuu jiru keessa tokko. Akka oduu dhaabii miidiyaa Koongoo jiru Afrikaan Niwus waliin hojjetu jedhetti Akufoon agdiqqaa tokko qofaanii itti gaafatamaa paartii mormituu dur jira. Oduun ammaaf qabtamu soraa laafeeti. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mooraawwan baqattootaa 4 kan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti baqattoonni Eertiraa keessa buufatan kanneen 96,000 ta'aniif gargaarsi nyaataa yeroo dhumaaf kan raabsameef walwaraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessaa sadaasa 4 ituun jalqabamin dura ture. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti yeroo ammaa nyaata dhabanii beelaa fi hanqina nyaataan miidhamuun isaanii balaa qabatamaadha jedha. Irra hedduun baqattoota kanaa naannoo walitti bu'iinsi gaggeeffamaa tureerra waan jiraachuu malaniif jecha nagaaf nageenyi isaanii yaaddessaadha jedhameera. Dubbiimaan UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti waan iddoo sanatti ta'e baruun hin danda'amu sababiinsaas bulchiisa naannoo Tigraay keessatti caasaan wal quunnamtii marti cufamee jira. Garuu jedhan baqattoonni hangi tokko mooraa keessaa dheessuun achuma Tigraay keessa ka jiran ta'uu gabaasni nu dhaqqabeeraa jedhu. And other refugees who are in the camps, they may start moving away as well. But in terms of attacks, baqattoonni kanneen biroo kanneen mooraa keessa jiran iddoo sanaa deemuu jalqabuu malu garuu haleelamuu butamanii fudhatamuu humnaan loltummaa kaadhimamuun akka jiru gabaasaaleen nu dhaqqabaa jiran yaaddessoodha. Kanaaf akka seennee ilaalluuf karaan hin banamu taanaan addaan baafachuun rakkisaadha jedhaniiru. Baaloch akka ibsanitti kanneen gargaarsa dhala namaa raabsan akka seenan eehamame uummata kana gargaaruu akkasumas kan akkaan barbaachisu nyaata dhaqqabsiisuun barbaachisaadha. Gama kaaniin lammiiwwan Itoophiyaa gara Sudaanitti dheessuu itti fufanii jiru jechuudhaan kan gabaase UNHCR kanneen 46,000 ta'an Sudaan seenanii jiran. Garuu lakkoofsi isaanii guyyaa guyyaa kumoota keessa kan ture amma gara dhibbootaatti gadi bu'eeraa jedhu dubbi himaa UNHCR. Those refugees who are arriving now, they do mention seeing more checkpoints on the roads. Baqattoonni amma Sudaan seenaa jiran daandii Itoophiyaa fi Sudaaniin wal argisiisu irratti ulaa sakattaa dabalataa arguu isaanii dubbatu. Iddoo tokko iddoo kaanitti sochii gochuun rakkisaa waan ta'eef karaa biraarra gorreetu Sudaaniin dhaqqabnee jedhu. UNHCR akka jedhutti uummata nagaaf gargaarsa barbaacha deemu akka kanan goone ittifamuu qaban. Kun immoo biyya ofii keessattis ta'e daangaa biyyaa ce'uun sochii gaggeeffamu dabalataa jedheera. Baatilee dhufan 6 baqattoota 100,000 gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf kan oolu $1 miliyoona 1 miliyoona 47 kan isa barbaachisu ta'uu UNHCR iyyataa jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessaa namoonni 370 ta'an yaaddoo nageenyaa qaban irraa kan ka'e gara bulchiisa naannoo Gaambeellaatti baqachuu isaanii
namoota gara gaambeellaatti baqanne jedhan keessaa hangi tokko ibsaniiru. Riphxee loltoota waraana bilisummaa Oromoo jalaa dheessuuf aanfillooti baanee jedhu. Komishinni hooggansi sodaa balaa kan bulchiisa naannoo gaambeellaa kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an kana dhaabbatoota kan mootummaa hin ta'intu deeggarsa gochaa jiraafii jedheera. Gama kaaniin komishinni hooggansa sodaa balaa kan naannoo Oromiyaa dhimma namoota buqqa'an jedhame kana quban qabu jedheera. Naakoor Malkaa gabaasa qaba. Godina Qillee Wallaggaa Naanfilloo magaalaa Muggiirraa maatii isaanii lakkoofsaan 6 ta'an fudhatanii qe'ee isaanii gadhiisanii yeroo ammaa kana gaambeellaa keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Sababaa nageenyaa koof maatii kootiif maqaa koon dubbadhu namni jedhan kun sababaa ittiin qe'ee koorraan buqqee jedhan yommuu ibsanis akkas jedhanii jiru. Anfilloo bakka jedhamurraa raayyaan ittisa biyyaa akka tasaa yeroo ba'u qofaa keenyaafne ajjechaan suukanneessaa fakkeenyaaf ji'a darbee gullisoo keessatti mudate nurras ga'uu danda'a jennee yaaddofneetu kan baane baatii onkoloolessaa gaafa 26 achii baanee gaambeellaa kan seenne qaamotni nuti sodaanne humnoota hidhatanii socho'an abaa'oo shanii jedhamani. Ani Anfillootti qabeenya horadheen jiraadha ture ta'us du'uu hin qabu jedheen qabeenya abadu jedheen dhufe. Hanga achii baanutti garuu rakkoon nurra ga'een turre jedhan namootni biroo qe'ee isaanii magaalaa Anfilloo ganda Shabaliif magaalaa Muggii irraa buqqa'uu isaanii dubbatan immoo sababaa ittiin qe'ee ofii irraa buqqaanii jedhan yeroo ibsan akkas jedhanii jiru. Ani sababa nageenyaatiin buqqa'ee kan inni fayyada maqaa koo yoon sababa nageenyaa ibsuu baadhee aanaa Anfilloo ganda Shabalii bakka jedhamurraati kan inni dhufe. Kan inni dhufeefis duraan waggaa 2 olii ka'ee jira rakkoon mudatee kan jiru qaama hidhatee jiruunidha. Mootummaan biyya bulchaa jira gaafa jedhu inni immoo anatti bulcha kan jedhuun qaamni mootummaa uummanni gaafa mootummaa deeggaree mootummaa wajjin adeemu mootummaa deeggartee yookaas milishaa taatee hojjetaa jirta maqaa jedhamuun namni hanga har'aatti akkaatti waan du'aa jiru hanga har'aatti mootummaa bukkee goruudhaan teenyee obsinee raawwanne hanga guyyaa makalaakiyaan qaamni nageenyaa iddoo gadhiisanii ka'anitti turre hoggaa isaan bakka gadhiisanii adeeman ajjechaaf du'ii waan itti fufeef kana jechuudha kan buqqaanee kaanee jechuudha. Qaama isa kamiin jechuu keeti? Qaama hidhatee jiru shaneedhaan mootummaan nageenyi jira kan inni hangammaatti jedhu yoo jiraate kun dhibba sobadha nagaan tokkollee hin jiru. Uummanni achi jiru immoo sidaa sagaleen isaas hin dhaga'amu waa'een isaa wanti beekamus hin jiru neetworkiin wantoonni adda addaa konneeshiniin hin jira waan ta'eef kan buqqa'e kun immoo Gambeellaa keessatti haala gaariidhaan jiraataa jirraa waan ta'u qabeenya keenya tokko waan tokko fudhannee hin baane harka keenya duwwaa lafa kaanee raawwannee qaamni dhufnee raawwannee Gambeela gallee hanga hamma haala gaariirra jira mootummaan Gambeelaadhaan nu deeggaree uummanni Gambeelaa mootummaan naannoo sanaa nu deeggaree raawwate waan godhamu akka nu godhee hanga guyyaa irraatti nu fidee jira. Mootummaan naannoo keenyaa hanga irraatti wanti inni nuun jedhe tokko illee hin jiru kallattii sanaatiin wanti hubatame tokko illee hin jiru kan namni nu hubate hin jiru hanga irraatti. Makalaakaan achi ture mitiire manni koo mana dhugaatii fi sodaa baay'ee jarri baanaan jiru. Namni isaanitti nagade immoo nagadinaa jedhamee turre anuma jiraachuuf jedheetti nagadee isaan baanaan dukkaa baay'ee. Asumaanii sodaadhee man baay'ee malee namni baay'ees naan hin jenne taa'as namni naan jedheen jiru jechuudha. Laajarri mana koo dhugaa turanii nan sodaadhe. Eenyu kan si ajjeesu maaliif du'uu hin danda'a jettee yaadda? Maqaan mootummaa iyyuu beekamu maaliif wallaalee waggaa tokko guutuu hojii qabsaa baanni reeyyan maal gochuu hin danda'are. Biyya sanatti hin dadhabu mangistiin kulliliin mangistiin waan dirsaa koo waan qabeenyaa koo qabu naaf alaatu malee yoo danda'e. Taa'anii san immoo karadhee nyaachuu koo malee isaa waan biddaan gubamuu hin qabu. Lafanna kun sun beeku gaa ijoollee jaan qaba. Ijoollees namaa hiriira gaan mana namaatti galeeyyuu man jiraata. Dhimma kana irratti odeeffannoo argachuudhaaf gara hangawoota mootummaa godina Qillee Wallaggaaf aanaa Anfillootti bilbiluudhaaf yaalii taasifnus sababa neetwoorkiin bilbilaa bakka sanatti hin baaneef ammaaf hin milkoofne. Itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammed dhimma kana irratti akkas jedhanii jiru. Warri Anfilloodhaaf qaamee Gambeellaa jedhanii hin kaasan tokkoffaan hojjetoota guyyaa bakka adda addaatiin kan irra dhufan Anfilloodhaa buqqa'ee fakkeessanii deemanii gandaatti galanii maqaan isaa Gambeellaatti baatanii shambilitti galanii gargaarsa sassaabuudhaaf warra walitti qabame. Gama dhibbaa fi jahatamii yoo turanii ogeessi gara 311 yeroo guddatanii kunichee laalamee jira. Lammata achi keessa humna jedheelolaa shaneetu qindeessee nama sangalchee isaan keessaa nama 9tu qaban. Hoogganaan Koomishinii Hooggansa Sodaa Balaa Naannoo Oromiyaa obbo Abaadir Abdaa gama isaaniitiin dhimma kana ilaalchisee odeeffannoo hin qabnu jedhanii jiru. Buqqaatii kan beeknu kan guldisuuti. Naannoo gochuu isaanii beekamana. Bilbilli illee gara isaatti hojjetu ministeera kennan hin jiru waan garasii amma sochiillee gara isaatti rakkoon akkasii uumamee wanni jedhamu waan jirre rakkoolee ni jiru ammoo naannoo sanitti rakkoon akka naannoo sanitti rakkoon amma nama hin jiru. Walitti bu'iitti illee ni jiru. Waajjira Koomishinii Hooggansa Sodaa Balaa naannoo Gaambeellaatti
Ogeessi dursanii akeekkachiisuu obbo Saifuu Waldee yeroo ammaa kana namoota Anfilloo irraa baqatan 370f deeggarsi taasifamaa jira jedhanii jiru. Miseensota maatii 370 yookaan abbaa warraa 91 kanneen mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa tokko keessatti argaman yeroo ammaa kanas dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa haala rakkoo isaanii qoratanii dhaabbilee miti mootummaa tokko tokkoon nyaatni daa'immanii fi nama guddaafis ta'u kennamee jira. Deeggarsi meeshaalee garaagaraas akkasuma taasifamaa jira. Dhimma kana irratti hooggansa sodaa balaa federaalaas deeggarsa gaafannee dhufaati kan jiru jedhan. Namootni qe'ee ofii irraa buqqa'anii naannoo Gaambeellaa keessatti argaman gara fuulduraatti Gaambeellaa keessa turuu isaanii fi qe'ee ofii dhiisanii dhufanitti deebi'uuf dhabuu laalchisee hooggansa mootummaa olaanoo wajjin mari'ataa jiraachuu isaanii obbo Saifuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Ittaanaa walitti qabaa boordii liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa fi manaajara hoteela Ilillii kata'an Dr. Dirribaa Waaqjiraa poolisiidhaan Finfinnee mana isaaniitii qabamanii erga bakka buuteen isaanii dhabame ji'a tokkoof deemaa jedhu maatiin. Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaas gama isaatiin dhimmichi akka isa yaaddeessee ibsee jira. Komishinni poolisii Oromiyaa maatiin Dr. Dirribaa akka hin argine dhorgamnee ka jedhu haalee jira. Waa'een dhimma isaanii qorannaan xumuramee dhiyeenyatti abbootii alangaaf akka dabarfamus ibsanii jiru. Muktaar Jamaal gabaasa nu erge qaba. Ittaanaa walitti qabaa boordii liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaatii fi maanaajara hoteela intarnaashinaali Ilillii ta'uun isaanii kan himamuuf Dr. Dirribaa Waaqjiraa harka poolisii erga seenee ji'a tokkoof deema jedhu haati warraasaa aadde Abaaboo Tasfaayee. Aadde Abaaboon akka jedhanitti poolisoonni halkan walakkaa mana keenya dhufaniitiin Dr. Dirribaa qaban maaliif akka barbaadamanii fi maaliif akka Dr. Dirribaan shakkamanillee waan nutti himan tokkollee hin qaban jedhan. Akka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa 26 naannoo sa'aatii 3 halkan keessaa dhufanii marsa katta'anii manaa fuudhanii deemanii bakka waajjira dhaqanii katta'anii naannoo sa'aatii 5 ta'anii bakka ja'affaa jedhamutti keessanii hidhanii jechuudha. Halkan sana booddee guyyaa lammataatti mana murtii magaalaa Finfinneetti dhiyeessanii manni murtii sun immoo mirga wabii eegee fi gadi lakkisee ergasii booddee fudhatanii lakkii kan naannoo Oromiyaatti si barbaada jechuun immoo warri Oromiyaa immoo fudhatanii amma eessa akka jiru maalirra akka jiru wanta beeknu tokkos hin qabnu arginees hin beeku. Dr. Dirribaa erga argaa dhabdanii guyyaa meeqa taataniitiin hin jirtu? Amma ji'a geenye. Namni gaafattan Dr. Dirribaan eessa akka jiru namni silaa isinitti himuudhaa danda'u qaamni mootummaa gaafattan jira? Qaama mootummaa kamiyyuu kan gaafanne hin qabnu gaafatamuufis eeyyamamoo kan ta'an hin jiran kanaaf namni nutti hime tokkoyyuu hin jiru. Maali sababni Dr. Dirribaan hidhaadhaaf dhaqqaban jetteetiin yaaddu maal gaafatan poolisoonni gaafa mana dhufan? Wanta tokko nuuf hin ibsine yeroo mana keenya ol seenanis poolisootuma qofaa ta'uu isaaniitti kan isaan nutti himanii mana keenyatti ol seenanii sakatta'uu eegalanii namni kun immoo siyaasa kam keessayyuu hin jiru. Nama hojiidha. Nama sa'aatii 24 hojii hojjetee buluudha. Ijoollee isaaf daa'ima mataa isaaf illee nama yeroo hin qabnedha. Daa'ima 2 qabna kan waggaa 2 ji'a 2 daa'ima ji'a 6 mana keessa jira. Maal dhaamuu barbaaddu? Ani waan hin jedhu hin qabu jechuun akka seeraatti namni kun yakkamaadha yakkisaa kanadha jedhanii nuufis ibsanii mana murtiittis seeraan yoo yakka hojjete qabaate mana murtiittis seeraan nuuf dhiyeessanii nuunis ijaan argine hordofne. Yoommoo yakka hojjete wanta tokko umarratti hin arginne ragaas hin arganne immoo akka gannuu lakkisan barbaanna. Maaliif namni kun maatii gaggeessu qaba. Hojjetaadha. Dhimma isaas immoo mirgi wabii eegamee fi maatii bakkeetiinis akka hordofu maaliif maatii gaggeessu qaba. Maatii kana immoo ismatu bushaa isaatiin bulaa jirra nuti. Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa hidhamuu Dr. Dirribaa Waaqjiraatii fi mana murtiitti dhihaachuu dhabuu bakka inni bu'ee dhabamuudhaan wal qabate ibsa baaseetiin jira. Liigichis ibsa isaa keessatti Dr. Dirribaan erga poolisiidhaan qabamee booda kana buuteetu dhabamsiifame jedha. Liigichatti daayireektarri Itoophiyaa obbo Geetuu Saaqataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Dr. Dirribaa mana murtiititti osoo hin dhiyeessin yeroo kana hundaaf haala kanaan hidhaa keessa dhoksaadhaan tursiisuun waan yaaddeessaadha jedhu. Akkuma dhageenye egaa nuti maatiirraa qulqulleeffachuu yaallee
karaa maatii akka dhageenyatti namoonni siviiliin dura gara mooraatti seenanii uffata siviilii uffatanii gaafatanii eessa jira jennaan mana jira jettee haati warraa isaanii itti agarsiiftee achi booda kanneen hidhatan illee miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee ol seenanii to'annoo jala oolchanii achi booda sakattaa gaggeessanii sana booda naannoo sa'aatii 4 jala manaa fuudhanii akka bahanidha. Halkan jechuudha. Eeyyan halkan keessa waan kana hunda yeroo godhanitti ajaja mana murtiillee qabanii qabuufis akkasumas sakattaa manaa gaggeessuufis jechuudha. Achi booda maatiin hordofuu hin dandeenye maatii of duraa deebisanii. Amma gama dhaaba keessaniin wanni gootan yookaan ammoo sochii taasiftaniin deebiin argattan maali? Sochiin nuti taasifne akkuma waan kana dhageenye egaa qaama dhimmi ilaalu garaagaraa quunnamuuf yaallee qaamaanis mana hidhaa yookaan immoo mana waajjira poolisii magaalaa Finfinnee Soostanyaa jedhamu achi deemnee homaa argachuu hin dandeenye namni akka jedhamu as hin jiru odeeffannee dhageenye waan jiru hunda ibsineefi jechuudha. Achi booddee gara warra Oromiyaatiin bakka 6 kiiloo jedhamu jira odeeffannoo jedhu dhageenye bakka sanas deemnee namni keessumsiisu hin turre. Achi booda egaa oofishaalii xalayaa qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu garaagaraaf barreessinee jirra. Dhaabbata Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatiif waajjira abbaa alangaa Itoophiyaatiif jechuudha. Federaal Otoomii Jeneraalii akkasumas qaamolee kallattiitiin dhaabbata keenyaan quunnamtii qaban garaagaraaf beeksisnee jirra. Qaamolee mootummaas miti mootummaas akkasumas ibsas baafnee jirra jechuudha. Maatiin Dr. Dirribaa akka himanitti Dr. Dirribaan onkoloolessa 26 halkan keessaa sa'a 3 booda mana isaaniitii erga qabamaniin booda poolisii Finfinneetiin guyyaa 2tti aanee onkoloolessa 28 mana murtiititti dhihaatanii mirgi wabii erga hayyamamee fi booda poolisiin Oromiyaa fudhate jedhu. Komishiniin poolisii Oromiyaan maatiin tana buutee Dr. Dirribaa dhabuudhaan walqabateetiin gaafii dhiyaateefiif deebii kan kennan ittaanaan komishinaraa qorannaa yakkaa Girmaa Galaan dhimmi Dr. Dirribaa kan qoratamaatiin jiruu fi dhiheenyatti abbootii alangaatiif dabarfamee kennama jedhan. Dhimmi isaa amma qorannaarra jira. Yakka ittiin shakkame immoo yakka shorortamaa jira waan ta'eef qorannaa isaaniis amma gara xumuraarra jiru natti fakkaate. Amma quba qabutti garuu nyaanni seenaa fi maatiinis uffata adda addaa fidanii gargaaruun jira. Waan sadarkaa kanatti nama yaaddeessu illee natti fakkaata. Garuu immoo maatiin isallee arguu hin dandeenye bakka inni jiruyyuu hin beeknu jedhan maatiin. Nyaata uffata fiddee dhuftee anayyuu na dubbistee anallee namoota godhee fi namoonni deemanii kennanii fi akka jiru quban qaba jechuudha. Sanuu guyyaa 3 moo 4 dura. Guyyaa yeroo dhuma gidduu inni qabamu jechuudha. Amma eessatti Dr. Dirribaan kan hidhamee jiru? Komishinitti. Kanaafuyyuu amma Dr. Dirribaan maatii isaas abukaatoo isaas yookaan immoo abbaa amantaas argee dubbisuudhaaf hin eeyyamamaaf jechuudha? Waan akka rakkoon hin jiru guyyaa har'a booda. Ilmaayyuu xumuranii qorannaa xumuranii jiru natti fakkaata. Qorannaa xumuranii karaa buufata poolisii geessuuf natti fakkaata. Har'aa fi kalee kana silaa iddoon isaanirra gahuu qabu hin beekama jechuudha. Dr. Dirribaa Waaqjiraa waggaa 5 dura Yuunivarsiitii Dabra Taabooritti barsiisummaa gorsaa xiinsammuu fi qindeessaa daayireektoreetii qulqullina barnootaa yuunivarsichaa ta'uudhaan kan tajaajilaatiin turan yoo ta'u bara 2017 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yuunivarsiitii Andihiraa Hinditti argamurraa gorsa fayyaa sammuutiin digirii dooktareetii isaanii argataniitiin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2